Namootni Feesbuukii fayyadamanii nama gowwoomsan adabbii hidhaa cimaan adabaman. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti namoota karaa miidiyaa hawaasaa gowwoomsuun yakka raawwatanitti hidhaa cimaan kennameera. Himatamtuun tokkoffaan Raahel Boruu Bonee, himatamaa lammaffaa Wabii Salamoon Tsaggaayee maqaa sobaa isaa Amaanu'eel Galataa Tarreessaa, himatamaa sadaffaa Abdii Salamoon Tsaggaayee yoo ta'an, yakkamtoonni kunniin waliin ta'uun miidiyaa hawaasaan nama Hundeessaa Nadhaa jedhamu fuula Feesbuukii sobaan siif oro jedhuun gowwoomsuun qarshii guddaa waliin dha'uun lakkoofsa herreega baankii isaarraa dabarfachuu danda'aniiru. Himatamtuun tokkoffaa Raahel Biraanuu Bonee maqaa Feesbuukii sobaa siif oro jedhuun miidhamaa kanaan karaa FB wal baranii waliif barreessanii akka nama biyya alaa jirutti itti himuun miidhamaa kana amansiisuu dandeesseetti. Erga maamila waliif ta'anii booda ergaa gabaabaa barreessiteen maatii ishee erga dubbiftee baatii 6 akka ta'e itti himuun akka maatii ishee bilbilaan gaafatuu fi bilbila obboleettii koo Raahel Biraanuu jedhamtu siifan kenna jettee sobdee kan abbaa manaa ishee himatamaa lammaffaa kan ta'e Wabii Salamooniin kan galmaa'ee jiru bilbila lakkoofsi isaa 0923 87 9863 kennitee fi inni akka haati ishee qubsattee hospitaala jirtutti boo'ee itti hime. Miidhamaan kunis siif oro karaa FB dubbisuun akka haati ishee dhukkubsachaa jirtu gabaabaa barreessuufiin itti himte. Haati ishee akka yaalamtuuf qarshii karaa lakkoofsa herreegaa obboleettii koo Raahel Biraanuu galchiif borusiif galcha jechuun ajajje. Miidhamaan kunis dhugaa ta'ee lakkoofsa himatamtuu baankii Awaash irraa banametti ibsuu danda'eera. Miidhamaan kunis ergaa shakkeen booda qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti eeruu dhiyeeffachuu, qajeelchi poolisiis eericha fudhachuun isteetmentii baankii irraa adda baasuun dhugaa ta'uu mirkaneessuun yakkamtoonni akka to'ataman taasiseera. Waajjirri abbaa alangaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoos yakka gowwoomsuu ta'uu mirkaneessuun labsii maallaqaa bu'aa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessanii dhiyeessuu fi shororkeessaa maallaqaan deeggaruu ittisuu fi to'achuuf ba'e lakkoofsa 1387 muraa 2017 keewwata 29 keewwata xiqqaa tokko aabaa 23 irra darbuun yakka raawwataniiru jechuun manni murtii aanaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo himannaa dhiyeesseera. Haaluma kanaan manni murtii aanaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo dhaddacha gaafa guyyaa 8/10/2018 ooleen himatamtuu tokkoffaa adabbii hidhaa cimaa waggaa 10 fi baatii 5f maallaqa 23,000, himatamaa lammaffaa adabbii hidhaa cimaa waggaa 11 fi baatii 3 fi qarshii 25,000, himatamaa sadaffaa adabbii cimaa waggaa 8 fi baatii 4 fi qarshii 20,000 adabuun namoonni yakka kanaan wal fakkaatu raawwatan akka irraa baratan kan jedhu ergaa dabarseera. Yakki akkanaa baay'atee waan jiruuf of eeggannoo taasisa. Boordiin filannoo biyyaalessaa hirmaachisummaa qajeeltoo ijoo gochuun hojjeteera. Aadde Meelaat Warqaayiluu filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa Itoophiyaa baranaa irratti ceemsi teekinooloojii gahumsa hojjettoota biyya keessaatiin hojiirra ooleera jedhan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Aadde Meelaat Warqaayiluun galmeen filattootaa yeroo jalqabaa dijitaalaatiin hojiirra ooluun milkaa'ina qofa osoo hin taane bulchiinsa filannoo biyyattii ammayyeessuun kan itti danda'amedhaas jedha. Lammiileen miliyoona 5 ol gama dijitaalaatiin galmaaniiru kan jedhan Aadde Meelaat Warqaayiluu kunis filattoonni dhiibbaa tokko malee bilisummaan akka filatan dandeessiseera jedhan. Dhimamtoota 10,438 ragaa isaanii guutuu sakatta'uu fi qulqulleessuu waraqaa sagalee miliyoona 100 ol raabsuu fi kanaanis meeshaaleen filannoo buufata filannoo 52,000 ol ga'uu isaanii hordofuun hojii guddaa boordichi milkeesse ta'us eeran. Waajjirri paartii badhaadhinaa damee godina Arsii lixaa qorannaa hojii gama paartii badhaadhinaatiin hojjetamaa turan qorate. Paartiin badhaadhinaa damee godina Arsii lixaa hojiiwwan paartichaan hojjetaman ammayyeessuun qaqqabamaa si'ataa fi bu'aa qabeessa taasisuuf teekinooloojiiwwan adda addaa fayyadamuun hojjetaa jiraachuun isaa himame. Qorannaa kana irratti hanqinaalee fi ciminnoota turan adda baasuun hanqinaalee mul'atan maqsuun ciminnoota jiran immoo daraan itti fufsiisuun hojjechuudhaan gahee isaanii baachuu akka qaban itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Arsii lixaa obbo Wandimmoo Roobee himan kallattii hojii itti aanuu kaa'uudhaan saganticha xumuran.
Mariin nageenya Iraanii fi Ameerikaa har'aa eegala. Mariin nageenya Iraanii fi Ameerikaa har'a Siwiizerlaanditti gaggeeffama. Guyyoota 60 dhukaasa dhaabuuf waliigalteerra kan gahan Ameerikaa fi Iraan marii marsaa jalqabaa har'aa Siwiizerlaanditti taasisu jedhame. Biyyoonni lamaan kana dura mariisisummaa Paakistaaniin waliigaltee yeroo kan taasisan yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi kan Iraan Masuud Pezeshkian waliigalticha mallatteessuun kan yaadatamudha. Waliigaltee yeroo taasifame bu'uura godhachuun wal dhabdee isaanii waaraan furuu fi har'a Siwiizerlaanditti marii nageenyaa eegalu jedhame. Taanaa pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance fi taanaa fayyaa'ii Iraan Mohammad Qaalibaaf akkasumas jilli mariisiftoota maricha irratti hirmaachuuf Siwiizerlaand galaniiru. Mariin nageenyaa biyyoota lamaan gidduutti har'a eegalu kun nageenya naannawichaa fi addunyaaf murteessaa ta'uu Reuters fi BBC'n gabaasaniiru.